Shaneen Diina uummata Oromoo waan ta'eef Hawaasni Duulee Ofirraa dhoowwachuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Gujii Jiloo Maandhoo godina Gujii lixaatti abbootiin Gadaa fi Hawaasni dhimma nageenyaa godinichaa irratti waliin mari'atanii jiru. Kora kana irratti Abbaan Gadaa Gujii fi walitti qabaan gamtaa abbootii Gadaa Jiloo Maandhoo labsii fi murtee Gadaa murteessanii jiru. Akka labsii Abbaa Gadaa kanaatti diina hidhatee maqaa qabsootiin bosona keessatti miidhaa uummata irraan gahaa jiru kamuu diina uummata Oromooti jedhan. Shaneen dubartii gudeedee Abbaa Gadaa aadaa isaa akka hin geggeeffanne taasisuun aadaa fi safuu Oromoo salphisaa ture jedhan Abbaan Gadaa Jiloo Maandhoo. Uummata dhaabbanne nu uummata kana baddaa seenne nu uummata kana baddaa jirra maqaan jedhu sullee addaan jammaree hin jiru. Nami baddaa nu jiru sun nami Gujii leesse sun nami Gujii bombii mana kutee bombii leessee wayaarraa hiikatee butaandiirraa baafatee galee geeraree dibate sun ammaan jammaree akka Abbaa Gadaa nami sun yoo mucaa uumellete ammaan jammaree nyaapa. Ammaan jammaree nyaapa Gujiiti. Nyaapa Gujii nyaapa Oromooti. Maqaa Shaneen ittiin qabsooftu diina uummataa waan ta'eef kana booda hawaasni qindoominaan duulee ofirraa dhoowwachuu akka qabus ergaa dhaamaniiru. Jila nu dhoogge, ji'a nu dhoogge, dibbee qixxeessiisa nu kutee, korma qaliisa nu kutee, intalti Gujii seera me'een bokkoo tumatte, seera me'een bokkoo tumatte, nurraa diigee. Me'een bokkoo maan jetti? Intalti bantii qaban qabaa qaddi jetti. Yoo qabanii intalti bantii raada qaddi jetti. Niitii abbaa qaddu yoo qabanii niitii abbaa qaddu yoo qabanii aanessa haadha jibichaa jetti. Niitiin qabantee nama aanessa sanii dubbatu dhabanii. Niitii abbaa qaddu qabanii nama aanessa sanii dubbatu dhabanii. Intala bantii qabanii intala bantii gudeedanii intalti bantii su aadaa raadaa ta'an dhaddee. Gadaan jila dadhabee gadaa haaluu dhaamatanii yaa'a jiru duudii jila dhoogganii gaafa Ingilis nami biyya kana seene sanii guyyaasa akkana nun goone amma jila nu dhoogganii jila nu kutanii ji'a nu kutanii eegii jilaaf ji'a nu kutanii aadaa teena nu balleessanii. Abbaan murtii yaa'araabaa jaarsoo dhugoo hawaasni murtoo Abbaan Gadaa dabarse hojiirra oolchuun gocha Shanee balaaleffachuun of keessaa baasuu qaba jedhanii diina bosona dahoo godhatee uummata fixaa jiru nuti hin beeknu kanaafis uummanni ofirraa qoollifachuu qabaas dhaamaniiru. Amma nu hinneer erga Abbaa Gadaa dabarseer akka abbaa murtiitti jedheer ammoo lafa nagaa qabdu. Nyaatanii unani lafa nagaa qaddu keessa deemani laatti teenna nagaan qabdu nulla jilan jillu aadaan nu harkaa baddee gaafa duri waraanaallee abbaa jilti dhabantee hin beektu nami kun kennaa moti borulle itaalle. Hirmaattonni kora kanaa gama isaaniitiin Shaneen juntaa waliin walii galuun miidhaa uummata keenya irraan gahaa jirti waan qabnuun itti duullee ofirraa qolachuu qabnaa jedhaniiru. Diini kun diina Oromooti. Diina Oromooti malee ka qabsoo deemu moti jennee itti walii gallee jirra. Kanaaf sochiin amma bulee godaana Gujii lixaa keessa jiru sochii ofirraa dhooggannaati. Induulla, induulchinna, itti malla, maltuutti dhaanna. Uchumetti irbina Abbaa Duulaatti goona galaana duulee daawwaa duulee sabbaa goonaa duulee ifirraa hakaas murtee dabartuu jirra. Korri Gujii aadaa qabaa, Abbaa Gadaa qabaa, Abbaa murtii qabaa, hayyuu qabaa. Kanarratti immoo korri kun murteessee nama fixu, nama balleessu, nama lafa namaa taree ilmee namaa balleessu, nami niitii dhirsa qaddu, dhirsa dhoogge, mucaa abbaa qabu abbaa dhoogge, nama nagaa dhoogge. Ka jedhe kana waliin baanee murannee akka Abbaan Gadaa jedhe
baanee ifirraa aanee ifirraa barbadeessine lafa teenna bilisoonsina. Qabsoo Shaneen taasisaa jirtu kan uummata keenya ittiin ajjeesaa jirtu waan ta'eef hunduu mootummaa cinaa dhaabbatee gocha isaanii balaaleffachuu qaba jedhaniiru. Juntaa fi Shaneen uummata keenya fixaa waan turteef ni balaaleffannaa jedhan. Kun warra siyaasaa yaa'u miti warra nuftiisaa yaa'u sanyii nuktuu jiranii sanyii cituun dura xiqqaan guddaan keenya yaanee baanee nyaaba kana ifirraa wareegama kaffallee ifirraa kaasuu qabna. Aarsaa kaffallee ifirraa deebisuu qabna. Yoo xiqqaate guyyaatti nama kudhanii ol ajjeesuu jiranii isaanis akkasuma jiranii haa ta'uuti malee mari'annee qaama nageenya mootummaa qofaan wanni kun bahuu waan hin dandeenyeef karaa keenyaan hanqinni tokko laallee duuluu qabna xiqqaan dubartiin.